ስለዚህ እኔ አንድ ጊዜ ምን እንዳጋጠመኝ ታውቃለህ? የሆነ በለስቴራ ተፈልጎ ያ በለስቴራ ተገዛ። ስንት ተገዛ መሰለህ? አንድ ነጠላ ነው። የዛን ሰዓት ቆይቷል። ስንት ተገዛ መሰለህ? ቢያንስ ወደ 1200 ብር ተገዛ። ያ በለስቴራ ማለት ነው። ጊዜው ቆይቷል። ከዛ ደግሞ ያ በለስቴራ ቁጭ ይደረግና አሎን ተብሎ አሁንም እንደገና ተፈለገ። ሲፈለግ ይሄ በለስቴራ ምን ተብሎ ተፈለገ? የድሮ ነው ተብሎ ነው ተፈለገ። ምሳሌውን ነው የምነግርህ። ያ በለስቴራ አሮጌ ውስጥ ተፈልጎ ተገዛ። ስንት ተገዛ? 800 ቢያንስ 70 ሳንቲም ወይ 80 ሳንቲም ነው የሚሆነው። ነገሩ ስለሚያናድደኝ ነው እንደዛ ላውራ የፈለኩ ማለት ነው። ከዛ ያኛው ስንት ተገዛ? 1200 ተገዛ። ተፈልጎ የተገኘ ነገር ስንት ነው የገመቱልኝ? ልሽጦ ብዬ ለሰውዬ ልመልስ ነው 200 ብር። ሁሉም ተስማምቶ ቢያንስ እንጀራ dukkanni kun naambari 200 tilmaaman akka nama tokkootitti ati kuni maal seete otoo anaaf si taate ሼም ነው እኮ ትላንትና ነው ሸጥኩለት። ዛሬ ደግሞ ይሄም ይዞ መጣ። የዛሬ ሳምንት ነው ሸጥኩለት ይዞ መጣ። ጃማ ከነስነን ትልማምስ ከነስነን ትልማስ እናንደደ ማሊፍ ጅቶና ጋፈደ ወንተ ከናኩኒ ኦቶ ዘረኝነት ይሆን ሞ ጎሱማadhaan otoo hin ta'in maal nootti wal jajjabeessurraa malee ati sitti moote shukkurtii asaasarraa fiddee jechuudha. Hoosii harkatti dhanta'aate warroonni daldalan hoosii harkatti dhanta'aate kiiloo tokko bu'ee kudhan si jennaan kudhan sirraa bitu jaalattus jibbitus kassartee gurgurtee deemta. Sigale animmoo achi keessa jiraadhe taanaan lakka akkasii miti gabaan kun akkas jedhee sitti himuu hin danda'u kasirraa bituu hin danda'a jechuudha. Haga tokko haganuma wal gargaarri malee hookan immoo nu waaqayyo galannaa ga'u gisee tokko beektaa waan hundaa ni qabna. Beekas ni qabna, profeesara ni qabna, doktora ni qabna, hundaa ni qabna, daldaltoota ni qabna. Hundaa ni qabna. Garuu immoo wal dubbifnee walitti fayyadamuu san sodaan keenya ammas kan jiru nu jarumarraa wanni nu barannu hin jiru. Dhugaan siin ja'a. Wanni nu barannu hin jiru. Ofumaa keenyaaf walitti ba'aa taana beekta. Ana aarsu tokko maaliif walirraa hambinnu jedhee anu jibbassa jara sanii qabaadhee oduu hin ta'in wal gargaaru walirraa bituu akka walirratti hin buune akka walirratti hin bulle. Kanaafin malee yaada kaase malee hookan immoo dadhabbina sammuu saniitii miti. An afaan Amaariffaatu egaa dubbachuu qabee hoggaa 3-4 hin guutu. Maaliif kan baradhe afaan Oromootiin nan barumsa baradhe Amaariffanatti dubbatan nan dide ture. Akka jette san suni garuu nun baasu. Wal jabeessutu nu baasa malee suni nun baasu. Kanumaafan jedhe anis fakkeenya hedduutu na bira ture. Fakkeenya hedduu akkansiin jee akka kee kanan hojii keessa oole waan ta'eefu si harkatti cabsu. Hojii kee hojii ati hojjettu san si harkatti cabsu. Ati gaafa san maal taata? Maqirraa fiddee timaatimii maqirraa fiddee guyyaa tokkoo fi yookaan harar yookaan dirree dawaarraa guyyaa tokkoo foosirra bulee waan taatu ni beekta. Akka kiyyaa miti hojii kiyyaa miti waanan beeku fani warra hojjetan keessa sirra gaafa bulchan akkatti si aarsu beeki. Intalli kun amma fakkeenyaaf mana nyaataa hojjettee miti nyaanni guyyaa tokko irra hoobule haga shiirra kattu. Maaliif kanaafan walirraa godhadhaa je kanaafan walirraa nyaadhaa je walirraa fayyadamaan je buna walirra bule akkan tollee buna walirraa dhugaa hin jedhi malee waan biraa hookanii jibbassaa fi hookanii zaranyummaa fi miti jechuufani gammee dhiifama. Nagalee jira. Nu amma duratti beekama. Akka isaan jechuun duratti beekama. Duratti beekama jechuun fuulli keenya